የልጄን ደም ሀቋን እንድታወጡልኝ አሁንም ከጎኔ ናችሁ። እውነቷ እስከሚወጣ ድረስ ከጎኔ እንድትቆሙልኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ እንድታግዙ። ቪዲዮ ከነ ደገፈተኒቲ dhiigni ilmoo kootii akka lafatti na yalaa hin banne uummanni sabaa fi sablammiin Itoophiyaa keessa jirtan hundi keessanuu mucaa koo dhabee dhala koo hangafaan dhabe waan ta'eef lubbuun ishee edda taree guyyaan bubbuleera garuu erga darbee homaa gochuu hin danda'u. Dhiigni ilmoo kootii akka lafatti hin banne adaraa keessan na barbaada jetti armeen Qananii jechuudha. Egaa du'aatiin Qananii namoota hedduu baay'ee laphee cabseetii jira. Sababa kamiin akka duutee fi maal takka hojjetamaa jiruu fi diraama maal takka hojjetamaa jirurree argitaniitii jirtu. Yeroo ammaa kana namni bineensa caalu namatti ta'eetii jira jechuudha. Walitti ta'eetii jira. Eenyuma faana akka jiraannu fi kana amannee akka jiraannu baay'ee shakkinaatii jira jechuudha. Nagaarra isin gaafachuun dagane nagaaf jaalalli Waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuune isiniin jecha. Egaa obboloota koo akkuma viidiyoo jalqabaatti argitanitti armeen Qananii yeroo akkasiin boochee ilmoo ishii jalqaba hanga xumuraatti barsiifattee hojii ishiidhaa eegaltee eebbisiifattee kara hojiitti ishee bobbaastee immoo wanti kun nama qunnamu hedduu tokko laphee nama cabsa jechuudha. Ishii haadha dhalte dhiisatii innuma warra lafaatu warra miidiyaa irratti ishee beeku hangam akka lapheen keenya cabee ni beektu. Dhugaan ilma Waaqayyooti. Waaqayyoon dhugaa ishii lafatti hin balleessin. Garuu namni harka isaatii yoo waan kana godhe namni kamiyyuu sammuunsaa akkamiin akka yaaduu fi maal akka ta'aatii jiru baay'ee tokko nama shakkisiisa jechuudha. Viidiyoon suuraan ishee gadi bahaatii jira. Viidiyoon gadi bahaatii jira. Amma kana gaa namni dhalli namaa waa malees kufee sindu akkamitti immoo kufee cabuutii danda'a. Wanta jiru tokko armee isaanii dhiisate nunu gaafii nuti ta'a jechuudha. Sababa kamiin akka duute akkamitti gadi darbatamte kan jedhudha jechuudha. Namni hangam marra duree akkas gochuu wanta hin dandeenyeef kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Kanaafuu maal jechuutiin barbaade viidiyoon adda kute namni bineensa walitti caalatii dhiisuu danda'a. Namoonni kaanii nuti alaala dhaabbannee waa tokko faraduu dhiisuu dandeenya jechuudha. Maaliif taanaan dhalli namaa waan inni rakkisaadha jechuudha. Wanta guddaa inni olu wanta hin beekneef ofii keenyaaf nama bakka buune namni sun kanan godhu jennee dubbachuun baay'ee nutti ulfaata. Maaliif taanaan Waaqayyoon seexanni gaafa nama jala kaatu waan godhaniif waan dhaban nama wallaalchisti jedhu. Yeroo hundumaa namni jaalala keessatti jiraatullee lolli guyyaa tokko in oolu jechuudha. Kanaaf abbaa manaatu ajjeesee abbaa manaatu in ajjeesne jennee nuti alaala teenyee faraduu hin dandeenyu. Firdiin kan eenyutu harka Waaqayyoo jira firdii waan ta'eef nuti yoo boru maal taanaa maal gochuutii qabna jedha. Gaafa akkasiin yeroo hunda viidiyoon ishii gadi bahaa suurri ishii aaraan waan gadi baa deemu harkoo mucaatu keessa jira jedhamee nama shakkisiisa jechuudha. Akkasuma acuucamaatii turte waa kanaa acuucamaatii turte yeroo dheeraa mana keessatti acuucamaatii turte wanti jedhamu tokko shakkii nama keessatti uuma jechuudha. Dhalli namaa hanga kana garaa walitti jabaatatii deema jechuudha. Ani yeroo baay'ee Photoshopii si'a yeroo namni footoo gadi galakkisu jechuudha. Kana Photoshopii ta'ee isa dhugaa ta'ee kan beeku Waaqayyo qofaadha. Namni kamiyyuu alaala dhaabbattanii namatti faradina. Warri namatti faraddan isinitti faradama waan ta'eef deebi'ee. Kanaafuu kan dhugaa fi haqa qabu Waaqayyo qofaadha. Namni kamiyyuu kan bira hin jiraanne isa qofaadha. Yeroo hundumaa wanta gocha keenya nuti raawwannu hunda isaatu kan argamu isa qofaadha waan ta'eef Waaqayyoon erga godhee dhiiga ishii lafatti hin balleessin jechuudha. Itoophiyaa keessatti dhiigni namaa wanti akka lubbuu namaa rakasee hin jiru jechuudha. Wanti akka lubbuu namaa qisaasa hin jiru jechuudha. Lubbuun namaa baay'ee rakasteetii jirti. Jireenyatu qaala'e malee lubbuun namaa baay'eetu mataa rakasteetii jirti biyya keenya keessatti. Biyya nuti keessa jiru biyya seerri jala hin oolle biyya seerri hin jirre keessa jira jechuudha. Biyyi seerri dhalli namaa kan daa'imman gudeedamte kan shamarran akkasii lubbuu isaanii dhabamte gaafa dhiigni isaanii illee dhokatee jiru baay'ee kanatu laphee nama cabsa jechuudha. Kanaafuu
Firdiin eenyu harka jira waaqayyoon erga lubbuu ishii qaxalee kan kaattee fi nyaattee hin quufne kana kan bishaan lagaa fakkaattu kan kaayyoo guddaa qabdi kaayyoo ishee otoo galmaan hin gaatiin daandiitti hambise waan ta'eefu kan akkana godhe yoo isa ta'e waaqayyoo firdii ni kennaaf garuuti immoo nuti bakka kana teenyee firdii namatti faraduu hin dandeenyu maaliif taanaan akkuma kana sooshaal miidiyaa irraa argaati jirra malee qaaman bakka sana jiraanniti miti waan sooshaal miidiyaa kanarra jiru hundumaatu immoo dhageenyee dhugaadha jechuu hin dandeenye jechuudha hanga gaafa dhugaan baatee irratti ijjannoon kennamee dhugaan baatu sanatti nuti waan takka faraduu hin dandeenyu maaliif taanaan alaala teessee gaafa namatti quba qabdu qunni ati tokko namatti qabdi sun 5 ta'ee sitti deebi'a waan ta'eef faraduu hin jiru qabuma cirraashuma nama hin barbaachisu jechuudha kanaafuu armeen qananiikaa akkasiin imimmaashii gadi dhilaaste yeroo darbis argitaniira abbaan ishee ani ilmoo koo dhabeeraa dhiiga ilmoo kootii adaraa sabaaf sablammiin kanaafuu alaala dhaabbanne namatti faraduu irraa maaliif akka namatti murtaa'uun beekan waan ta'eef hundi keenya dhiiga obboleettii teenya lafaa dhuftuu qaxalee kan ammoo akka dhiigni ishii bahu waaqayyo akka kadhannuu fi kanaaf immoo warreen chaayinaa lakkooti faaraa taatan laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa warri immoo maamila koo hin taane kootti maamila kootti dabalamaan isiniin jedhaa ulfaadhaa galatooma.